Ashama harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota chaanaalii siyaatu ani nagaa kooti bakkuma jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Har'a viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo nuti irratti walitti deebines Kayin Maasteriidhaan viidiyoo bareedaa ta'ee haala ittiin edit gochuu dandeenyudha. Aappii baay'ee bareedaa fi baay'ee jaallattanii kan bilbila keenya irratti ittiin fayyadamuu dandeenyudha jechuudha. Mana teenyes ala teenyes aappii kanaan viidiyoo bareedaa ta'e edit gochuu akka dandeenyudha. Jalqaba irratti akkuma agartan Kayin Maaster kan jedhu kana ni banna. Gaafa bannu kunoo haala kanaan nu fida viidiyoowwan nuti silkii keenya irraa qabnu. Sana booda mallattoo wiidiyoo kana ni tuqna. Sana booda 16.9 kan jedhu kun standard YouTube dha waan ta'eef kana ni filanna. Kunoo yeroo filannutti haala kanaan nu fida. Ittaansuudhaan mallattoo kana tuquudhaan edit kan jedhu tuquudhaan fill screen kan jedhu kana ni banna. Kana jechuun viidiyoon keenya iskiriinii guutee akka argamuuf jechuudha. Kunoo haala kanaan ergi banneeti mallattoo raayitii kana ni banna. Haala kanaan nu fideetu jira. Viidiyoo edit gochuu barbaanne galchuudhaaf miidiyaa kan jedhu kanatti buuna. Ittaansuudhaan kunoo viidiyoowwan jiran haala kanaan nu fideetu jira. Kanaafiyyuu an viidiyoon edit gochuu barbaade isa kana. Sana booda mallattoo raayit kan jedhu kanaan nan tuqa. Kunoo haala kanaan viidiyoo kunaa galchee jira jechuudhaan ni dhaggeeffanna. Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota. Kunoo akkuma agartanitti naaf galcheetu jira. Kanaaf utuu nagaa hin jammariin viidiyoowwan jalqaba jiru kana nan kutaa. Kanattan bu'aa. Ittaansuudhaan mallattoo maqasii kana nan tuqa. Mallattoo maqasii yeroo tuqu kan jalqabarra jiru kun kan harka mirgaa jiru kana bakka kana kan jiru muruudhaaf na fayyada jechuudha. Inni lammatarra jiru kan harka bitaarra jiru muruudhaaf nu fayyada. Inni sadaffaa jiru gidduudhaa paartiin hin barbaanne yoo jiraate gidduudhaatti muree baasuudhaaf na fayyada jechuudha. Kanaaf isa jalqabarra jiru kana muruu wanta barbaadeef isa jalqabarra jiruun fayyadama jechuudha. Kunoo haala kanaan mureetu jira. Sana booda raayit goona. Ashama kun akkuma agartan nagaarraa jalqaba jechuudha. Amma ittaansuudhaan sagalee hir'isuuf dabaluu yoo barbaanne bakka mallattoon saawundi jiru kana tuquudhaan sagalee haala kanaan hir'isuus dabaluus ni dandeenya jechuudha. Sana booda mallattoo raayitiitti ni buuna. Ittaansuudhaan baakgiraawundii muuziqaa galchuu yoo barbaanne awdoo kan jedhu kana tuquudhaan kunoo isin filachiisa. Isa dura isin daawunlood gochuu qabdu jechuudha muuziqaa barbaaddanii. An already daawunlood godhee waan hin qabuuf nan galcha. Kunoo haala kanaan dhaggeeffachaa cheekii gochaa muuziqaa barbaadan galchitu mallattoo wiidiyoo kana tuquudhaan kunoo akkuma agartan naaf galcheetu jira. Sana booda isallee akka inni sagalee viidiyoo keenyaan jedhneeti sagalee isa baay'ee hir'isuu qabna. Dhaggeeffachaa hojjechuu qabna. Ashama akkam jirtu kabajamtoota. Baay'ee gaariidha. Kunoo haala kanaan naa galcheetu jira. Ittaansuudhaan kalarii viidiyoo keenyaa jijjiiruu yoo barbaanne jechuudha. Kalar adjustment kan jedhu bira deemuudhaan ni sirreessina jechuudha. Kunoo haala kanaan sirreessaa deemuu dandeessu akkasinis ta'utti ilaaltanii. Sana booda mallattoo raayitiitti buuna. Haala kanaan edit nu godheetu jira. Inni biraan paartii hin barbaanne gidduudhaatti kunnee baasuudhaaf viidiyoo nuti akka miidiyaa irra ba'uu hin barbaanne yoo gidduu jiraate paartii sana kunnee baasuudhaaf mallattoo maqasii kana ni tuqna. Gidduudhaatti muree baasuu waan barbaanneef
isa sadaffaarra jiru kana tuquudhaan haala kanaan nu kuta jechuudha. Amma isaatti akka citu barbaaddu sagalee keessan isin dhaggeeffachaa bakka itti muruu barbaaddan itti murtu. Fakkeenyaaf kan paartii kana muruun barbaade ammallee suma gidduuttan bu'aa. Kunoo haala kanaan qofaatti naa baaseetu jira jechuudha. Paartii kana dileet gochuu yoon barbaade kunoo mallattoo dileetii as jirtu kana tuquudhaan dileetiin jedha. Kunoo akkuma agartanitti kutee jira jechuudha. Inni biraan viidiyoo keessan sagaleensaa paartii wayii tariifatee akka haasa'u gochuu barbaaddan ammallee ni murtu. Kunoo erga murtaniitii haala kanaan bakka murtan kana viidiyoocha ni dhuftu. Sana booda speed kan jedhu kana ni xunna. Kunoo haala kanaan nu fida. Kunoo haala kanaan jechuudha. Sana booda mallattoo right goona ni dhaggeeffanna jechuudha. Sagantaan kun irraa naaf iyyuu karaa fi kunoo akkuma agartanitti edit godhitan jira. Taansuudhaan amma kan nu'aa fi subscribe kan jedhu galchuudha jechuudha. Subscribe kan jedhu galchuudhaaf laayir kan jedhu kana ni banna. Ittaansuudhaan kan jalqabarra jiru kana miidiyaa kan jedhu ni tuqna. Kunoo haala kanaan nu fideetu jira. Isa duraa subscribe green screen kan jedhu YouTube irraati daawunloodii gochuu qabdu jechuudha. An daawunloodii godhee nan qaba. Kanaafuu kunoo haala kanaan galchina jechuudha. Kunootti haaluma akka agartaniin nu galcheetu jira. Mallattoo bifa magariisaa kana balleessuudhaaf kiroomaa kii kan jedhu kana ni banna. Haala kanaan ni ibsina yeroo kana ni bada jechuudha. Right goona ni dhaggeeffanna jechuudha. Ashamaa kan jirtu kabajam. Kunoo akkuma agartanitti balleesseetu jira. Mallattoo aranguwaadee dura ture balleesseetu jira. Kanaafiyyuu amma iddoo sirreessinee fi sagalee isaallee baay'ee gadi buusuu qabna. Maaliif yeroo baay'ee namoonni earfooniidhaan dhaggeeffatu isaaniif baay'ee jeequu danda'a wanta ta'eef sagalee isaa baay'ee gadi buusuu qabna. Sana booda mallattoo raayitii kanaan ni tuqna. Kunoo akkuma agartanitti nuuf galcheetu jira jechuudha. Subscribe kan jedhu. Inni biraan translationii fayyadamuu yoo barbaaddan jechuudha. Baay'ee translationiin baay'ee viidiyoo ni bareechaa. Paartii akkeesti kuttan kana gidduutti kunoo mallattoo kanaan kan jiru tuquudhaan haala kanaan kunoo isinii fida jechuudha. Translationii barbaaddan as keessaa filattanii itti galchuu dandeessu. Kunoo haala kanaan xaqayyaraa ilaalaa kan isinitti tole gochuu dandeessu jechuudha. Kunoo haala kanaan sana booda mallattoo raayit kan jedhu ni tuqna. Kalarii sirreessineerra. Subscribe kan jedhu galchineerra. Baakgiraawundii muuziqaallee akkasuma galchineerra. Kun istaandaardii yuutuubiitti baay'ee gahaadha. Baay'ee wantoota barbaachisaadha. Inni kan biraan fakkeenyaaf paartii fuulli keessan yookiis nama kan biraa interviyuu gootanii fuulli keessan yookiin fuulli nama sanaa akka hin mul'anne gochuu barbaaddan laayir kan jedhu kanarra dhufuudhaan effect kan jedhu ni tuqxu. Sana booda kunoo haala kanaan isinii fida jechuudha. Akkuma agartan kanatti sirreessa jechuudha. Kunoo haala kanaan ofii keessaniitti paartii barbaaddan irra gochuudhaan sirreessuu dandeessu jechuudha. Ani ammatti hin barbaadu. Kanaafiyyuu paartii kana dileetiin godha. Kunoo balleesseetu jira. Inni biraan viidiyoo tokko sagalee isa orjinaala dhiistanii yeroo sana sagalee mataa keessanii galchuu barbaaddanii jechuudha. Jalqabaa viidiyoo isa duraa ni kuttu. Kunoo haala kanaan kunneetu jirra. Paartii kanaan sagalee mataa kootti gochuu barbaade
sagalee viidiyoo irra jiru isa oriijinaalan dhiisee amma sagalee koo kan biraatti galchuu yoon barbaade jechuudha. Voice kan jedhu kana nan tuqa. Sana booda kunoo haala kanaan start kan jedhu ni tuqna. Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube subscribe naaf godhaa isiniin jedha. Guddaa galatoomaa isiniin jaalladha. Kunooti haala kanaan waraabeetu jira. Naggeeffanna jechuudha. Dursa sagalee isaa hir'isuu qabna paartii isa jalqabaa jechuudha. Sagalee isaa baay'ee zeeroo irra kaa'uu qabna. Maaliif sagalee inni boodaa dhufu kuni bakka isaa wanta nu bu'uufi. Kanaaf amma rikoordii kana dhaggeeffanna jechuudha. Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube subscribe naaf godhaa isiniin jedha. Guddaa galatoomaa isiniin jaalladha. Subscribe kan jedhu galchineerra. Bakka muruu qabnutti muruu dandeenyeerra. Background sagalee galchineerra. Kalarii edit gooneerra. Voice galchuu dandeenyeerra. Kan biraan illee kain maasterii wantoota baay'ee of keessaa qaba. Akkuma kompiitara irratti hojjechuu dandeenyu jechuudha. Isa dhugaadha. Aappii baay'ee jaallatamaaf baay'ee filatamaa kan moobaayiliiti jechuudha. Inni kan biraan tekstii galchuu yoo barbaanne barreeffamoota garaagaraa galchuu yoo barbaanne ammallee laayar kan jedhu kanarra dhufuudhaan tekstii kan jedhu kana ni tuqna jechuudha. Kunoo akkuma agartan haala kanaan nu fida. Wanta barbaanne jennee barreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf Ansiyaatuub jedhee barreessuun barbaade. Kunoo haala kanaan fideetu jira. Okay jenna. Kunooti barreeffamni kuni as nuuf ta'a jechuudha. Dizaayinii barreeffama keenyaa jijjiiruu yoo barbaanne kunoo as dhufuudhaan filanna. Kunoo haala kanaan nu fida jechuudha. Kunoo an kanaan filadhe. Sana booda mallattoo raayitii kana tuqna. Kunoo haala kanaan nu galcheetu jira jechuudha. Sana booda kalarii filanna. Kunoo bakka kanaan ni tuqna. Sana booda kunoo kalarii barbaadan haala kanaan filachuu dandeessu jechuudha. Kalarii baay'eetu jira. Ani diimaa nan filadha. Sana booda kunoo raayitiin godha. Akkuma agartan kunoo naaf fideetu jira. Positionii isaa haala kamiin akka inni mul'atu barbaadanii jijjiiruu dandeessu jechuudha. Kunoo haala kanaan. Haala kanaan jechuudha. An kanaa ta'uun jedhee nan filadha. Tekstiin barreessine kun dheerinni isaa amma isaatti nuuf turu kan jedhuu fi hin filanna jechuudha. Amma kamitti akka argamu iskiriinii irratti an kunoo amma kanatti dheeresseetan jira jechuudha. Amma kana iskiriinii irraa ni argama. Sana booda ni bada jechuudha. Kunoo kana fakkaatan isin jedha hordoftoota koo saayizii isaa dabaluu sirreessuus ni dandeessu. Kunoo haala kanaan saayizii guddisuus xinneessuus dandeessu. Sana booda mallattoo raayitii kanaan ni tuqna. Kunoo haala kanaan jechuudha. Akka isin fayyadu abdii guddaan qaba. Aappii kana aappiin baay'ee jaalladhuu fi baay'ee natti toluu fi wanta ittiin hojjechuu barbaade hunda haala salphaadhaan kan ittiin hojjedhudha. Kanaaf iyyuu aappii kanallee fayyadamaa isiniin jedha. Kunoo ergi haala kanaan xumurree booda gara bakka mallattoo kanaa dhufuudhaan viidiyoo keenya seevii goona jechuudha. Kunoo haala kanaan nu fida. Sana booda istaandaardii yuutuubii kan ta'e 1080 fi asii immoo 30 irra gochuudhaan kwaalitii viidiyoo keenya dabaluudhaan ekspoortii goona jechuudha. Kunoo haala argaa jirtaniin seevii nu gochaa jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo waan hordoftaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naaf turaan isiniin jedha. Akkasumallee maatiin ta'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Na cina dhaabbadhaa na jajjabeessaan isiniin jedha. Waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jaalladha. Torban gaarii qabaadhaa. Bye bye.